Ashama harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Har'a yuunivarsiitiiwwan adda addaa barattoota gosa barnoota garaagaraa barsiisaa turan eebbisiisan. Yuunivarsiitiin Booranaa yeroo jalqabaaf barattoota barsiisaa ture eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Booranaa yeroo jalqabaaf barattoota 135 muummeewwan garaagaraatiin barsiisaa ture har'a eebbisiiseera. Akkasumas yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Gimbii barattoota barsiisaa ture eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Wallaggaa Damee Gimbii barattoota ogummaa gosa garaagaraan barsiisaa ture eebbisiiseera. Oduma wal fakkaatuun yuunivarsiitiin Miizan Teeppisii barattoota gosa barnoota adda addaan barsiisaa ture har'a eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi dameewwan barnoota garaagaraa barattoota barsiisaa ture har'a 279 eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota har'a eebbisiise keessaa kolleejjiiwwan 3 fi dameewwan barnoota 16 digirii jalqabaa fi lammaffaan barsiisaa turuusaa ragaan miidiyaalee hawaasummaa yuunivarsiitii kanarraa argame ni mul'isa. Lixa Oromiyaatti magaalota 3tti tajaajilli humni ibsaa deebi'ee eegaluun dhaga'ame. Magaalota Lixa Oromiyaa 3 sababa rakkoo nageenyaatiin ibsaa malee turanitti tajaajila eegalsiisuusaa tajaajilli humna elektirikaa Itoophiyaa beeksiseera. Magaalota 3 kunneen godina Wallagga Lixaatti magaalaa Biqlaal, Qeellam Wallaggaatti Mugii fi Hagatee magaalaa Guttin kan Wallagga Bahaatti argaman ta'uun dhaga'ameera. Magaalli Biqlaal sababa rakkoo nageenyaatiin waggoota 6 ibsaa malee turuun barameera. Sararri humna ibsaa Gimbii gara Biqlaal geessu irratti kiiloomeetira 12 diriirfamuu fi tiraansfoormaroonni 2 bakka buufamuu humni ibsichaa ibseera. Akkasumas magaalaa Mugii waggoota 2 darbaniif ibsaa malee turteetti. Magaalaa Guttin waggaa 2 booda Hagatee tajaajila ibsaa argachuu isaanii tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa ibseera. Dhaabbanni warqee baasuun beekamu kan kana dura akka cufamuuf komeen irratti kaa'amaa ture beekamtii mootummaa Itoophiyaa irraa argate. Dhaabbanni warshaa warqee Itoophiyaa keessatti baasuun beekamu Meedrook akka cufamu gartuun mirga namaaf falmuu Human Rights Watch dabalatee uummanni Oromoo komii guddaa irratti kaasaa tureera. Dhaabbileen oomisha albuudaa akkuma biyyaattuu jiran isaan adda duree keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni Meedrook jedhamu oomisha warqee godina Gujii keessatti oomishuun faalama naannoo fi rakkoo fayyaa hawaasaa irratti qaqqabsiisuu wal qabatee komiiwwan hedduu keessummeessaa tureera. Mormii jiraattota aanaalee godina Gujii garaagaraa fi komii dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hordofees heeyyamni dhaabbatichaa haqamee booda irratti immoo oomishatti akka deebi'amu taasifameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii gaafa 25 bara 2016 immoo dhaabbilee garee investimentii Meedrook jalaa jiran keessaa tokko kate Meedrook Gold dhaabbata madaallii wal simsiisa Itoophiyaa irraa waraqaa ragaa eegumsa naannoo irratti xiyyeeffatee fi sirna hooggansaa naannoo jedhamu argateera. Dhaabbata madaallii wal simsiisaa Itoophiyaatti Daayirikteera itti aanaa damee opereeshinii kan ta'an obbo Abel Ambarbir Meedrook Gold ulaagaalee ICO 14 jalatti kaa'aman hunda hojiirra oolchuu isaatiin mirkaneessineerra jechuun dubbataniiru. Ulaagaalee seera mootummaan kaa'es guutuu isaanii mirkaneessineerra jechuun akkaataa waraqaan ragaan kun itti kenname himaniiru kan jedhe BBCdha. Ulaagaaleen kunneen akkaataa balfitti wallaanamu, galteewwan faayidaa irra oolan, dandeettii hojjettoota akkasumas walii galteewwan eegumsa naannoo Itoophiyaa mallatteessitee hojiirra oolchuuf of keessatti kan qabate ta'uu himaniiru. Dabalataan dhaabbanni Meedrook argannoowwan sakatta'insaan argaman irratti akka sirreessuu akeekkachiin itti kennamuu aangawaan kun himaniiru. Argannoowwan argaman garuu iccitii dhaabbatichaati jechuun qabiyyee argannoo isaanii muurraa of qusataniiru. Aangawaan kun waraqaan ragaa kun waggaa 3 kan haaromfamu yommuu ta'u waggaa waggaanis sakatta'iinsa akka taasifamudha kan dhaga'ame. Sakatta'iinsa taasifamuun hanqinaalee yoo argame akka sirreessan akka taasifamu kan himan obbo Abel sirreeffama yoo hin goone garuu tarkaanfiin akka irratti fudhatamu himaniiru. Dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch naannoo Amaaraatti humnoonni mootummaa yakka waraanaa
raawwataniiru jedhe. Akka gabaasa Human Rights Watchitti humnoonni tika nageenya mootummaa hojjettoota fayyaa, dhukkubsattootaa fi bu'uuraalee fayyaa naannoo Amaaraa keessatti argaman irratti miidhaa geessiseera jedhe. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa meeshaa wallaansaa fi qoricha raabsan irrattis dhiibbaan gahuu dhaabbatichi eereera. Hagayya bara 2023 kaasee hojjettoonni gargaarsaa namoomaa 9 ajjeefamus dhaabbatichi kaaseera. Akkasumas sababoota rakkoo nageenyaan haleellaa waraanaa fi labsiin yeroo atattamaatiin hojiin gargaarsa namoomaa danqamus kaaseera. Gareen finxaaleeyyii naannicha keessa socho'u buufataalee fayyaa 967 barbadeessuu fi konkolaattonni tajaajila fayyaaf oolan 124 butuu isaanii dhaabbatichi ibseera. Qaamoleen garaagaraa qorannoo taasisuu dadhabuu fi gaazexeessitoonni gara naannichaa imaluun gabaasuu dadhabuurraa kan ka'e odeeffannoon naannichaa bahee daangeffamus gabaafameera. Waxabajjii 14 bara 2024 keessa walitti bu'iinsa hidhattootaa fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen wal qabatee rakkoon mudateen lubbuun namoota 2,000 ol darbuus dhaabbanni kun himeera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa dhaabbilee fayyaa irratti raawwachaa jiru akka dhaabuus gaafatee jira. Kana malees qaamoleen idil addunyaa kanneen akka Gamtaa Afrikaa fi Gamtaan Awurooppaa dhiibbaa akka taasisan gaafateera. Dhimma kanaan wal qabatee gama mootummaa Itoophiyaatiin aga oduun kun qophaa'etti wanti jedhame hin baramne. Naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa gosoota gidduutti uumameen lubbuun namaa 3 darbuun dhaga'ame. Naannoo Somaalee godina Dolloo aanaa Waardeeritti walitti bu'iinsa gosoota 2 gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu aangawaan naannichaa fi ogeessa mirga namoomaa irraa qulqulleeffadheera jechuun BBC Afaan Oromoon baaseera. Dhaabni siyaasaa naannicha keessatti socho'u addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeeniyaan ibsa kaleessaa waxabajjii 25 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen walitti bu'iinsa gosoota obbolaa 2 gidduutti uumameen lubbuun namaa darbeera jedheera. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Abdul Qaadir Naasir walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 3 darbuu mirkaneeffataniiru. Walitti bu'iinsa torbee darbe keessa uumame jedhame kanaan lubbuun namoota 4 darbuusaa kan himan ammoo Daayirektara kominikeeshinii dhaabbata mirgoota namoomaa naannicha keessa socho'u Organization of Victims and Survivors kan ta'an obbo Ahmed Mahammedidha. Lakkoofsa namoota lubbuun darbee ilaalchisee hoogganaan biiroo kominikeeshinii odeeffannoo ani qabu naannoon namoonni 3 akka du'anidha jechuun himaniiru. Kan miidhaan qaamarra ga'e tokko du'ee lakkoofsichi 4 ta'uu danda'a jedhaniiru. Godina Doolloo keessatti walitti bu'iinsi yeroo uumamu kun isa jalqaba kan taanedha aanga'ichi kan himan. Dhaabbata naannoo Somaalee keessatti mirgoota namoomaaf falmu keessa kan hojjetan obbo Ahmed Mohammed walitti bu'iinsawwan kunneen kan uumaman gosoota 2 Ibraahimii fi Ismaa'eel jedhamanii fi gosoota lachuu gosa Makaahil jedhamu keessatti kan argaman ta'uu himu. Walitti bu'iinsa bara darbeenis namoonni miseensota gosa Ismaa'eel ta'an ajjeefamuu namni kun himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jalqaba eebilaa bara kanaattis dhukaasa miseensonni gosa Ismaa'eel ganda Gaaroonkaa jedhamu keessatti bananii lubbuun nama tokko darbuun kan yaadatamu ture. Walitti bu'iinsi dhuma torbee darbee ture ammoo namoonni gosaan Ismaa'eel ta'an 4 ajjeefamuu isaanii obbo Ahmed himaniiru. Dhaabni adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa gama isaatiin jaarsoliin biyyaa naannoo Somaalee keessa jiran hatattamaan gidduu seenuun walabdee gosoota lamaan jidduu jiru akka furan gaafateera. Dabalataanis mootummaan naannoo Somaalee tarkaanfii hatattamaa cimaa akka fudhatu hubachiiseera. Gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa Jarmanii kaleessa mootummaa Itoophiyaa dubbisuun barame. Godina Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan Jarmanii gara Itoophiyaa dhufaniiru. Heeko Nischke Kibxata kaleessa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa keessa ambaasaadder Misgaanuu Waraggaan wajjin wal arganii mari'ataniiru. Ijoon marii isaanii godinichatti dhimmoota waloo fi dantaa biyyoota lamaan irrattidha jedhamuu isaa malee keessa galanii maal irratti akka dubbatanii fi waliif galan odeessi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa irraa argameen ibsine. Biyyoonni lamaan hariiroo dippiloomaasii kan eegalan bara 1925 irraa kaasee waggaa ta'u haga yoonaatti Jarmaniin deeggartuu fi gargaartuu misooma dinagdee eegumsa uumamaa leenjii ogummaa fi qonna Itoophiyaati. Indiyaatti kabaja ayyaana amantaa osoo jiranii namoonni 120 lubbuun darbuun dhaga'ame. Kaaba Indiyaatti kibxata darbee namoonni kabaja ayyaana amantaaf
walitti qabamanii wal dhiibuudhaan namoonni 120 ol kan du'an yoo ta'u harki caalaan isaanii dubartoota akka ta'an ifoomee jira. Bakki ayyaanichitti kabajamee baay'ee dhiphaa waan tureef obomboleettii cimaan mudachuun namoonni lubbuun of baraaruu osoo fiiganii walirratti kukkufuu fi dhidhiibbaadhaan du'anii argamaniiru. Namoonni du'an hedduun isaanii bakka kabaja ayyaanichaa cinaatti kan argamu boolla kosii keessatti kufuun akka ta'es dhaga'ameera. Ayyaanicha irratti namoonni 80,000 qofaan akka hirmaatan heeyyamamus kan hirmaatan garuu 250 ol ta'uun barameera. Indiyaatti bara 2013 balaa wal fakkaataa bakka ayyaana amantaatti mudateen lubbuun namoota 115 kan darbe yoo ta'u balaa wal fakkaataan bara 2018ttis namoonni 60 lubbuun darbuun kan yaadatamu ture. Israa'el Gaazaa weeraruu yoo dhaabde anis ishee haleeluu nan dhiisa jedhe Hizbollaan. Onkoloolessa 7 bara 2023 Hamaasiif Israa'el lola isaa deemaa jiru kana erga eegalaniiti Hizbollaan Israa'el haleeluutti fufeera. Libaanos kan maadheeffate Hizbollaan kanaan Israa'el rokkeettii fi dirooniitiin tumaa jiruu fi deeggarsa Hamaasiif quuqama Filisteemotaaf qabu agarsiisuufidha jedheera. Itti aanaan ajajaa Hizbollaa Sheekh Qaasim Israa'el lola Gaazaa keessaa kan dhaabdu taanaan Hizbollaan haal duree tokko malee si haleeluu nan dhiisaa jedhaniiru. Raayyaan ittisaa Israa'el torbee darbe keessa lola Gaazaa keessa yeroof dhaabee humna isaa guutuun gama kaaba Libaanos seenee Hizbollaan haleela jechuun beeksisee ture. Kanaaf kan deebii kennan Sheekh Qaasim hin sobdi malee Israa'el Libaanos seentee weeraruuf humna hin qabdu jedhan. Yoo kana yaalte waan ishee irra ga'u waan beektuuf hin gootu jechuun Associated Press natti himaniiru jedhe. Kana yaallaan magaalota Israa'el irratti rokkeettii fi misaayilii fi dirooniitiin barbadeessuurra darbanii lola sana gara biyya isheetti galchina jedhaniiru. Lola guutuu yoo eegalte loltoonni garee akkasiis jedhaman hidhattoonni Iraaq, Yamanii fi Sooriyaa keessa socho'an akkasumas Iraan dabalatee kallattii lola sana irratti waan hirmaataniif balaa guddaan isheetti dhufa. Lolli Hizbollaa fi Israa'el jidduu gara guutuu waraanaatti ol akka hin guddanneef mootummoonni gamtooman waamicha dabarseera. Dabree darbee sababa walitti dhukaasaniif ji'oota 9 darban keessa qofa namoota fayyaaleeyyii dabalatee Libaanesoonni 450 Israa'eliin ajjeefamaniiru. Hizbollaan ammoo loltoota 16 fi nama nagaa 11 jalaa galaafateera. Daangaa Israa'elii fi Libaan kan eegaa jiru humnoota mootummaa gamtoomanii yoggaa ta'u mootummaan Libaanos akka yeroon turtii isaanii dheeratuuf ifatti gaafateera. Gaaffii lola dhaabuu Ameerikaan dhiyeessite Hamaas fudhatee Israa'el tole akka jettuuf waamicha godheera. Muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyahuun garuu amma Hamaasin balleessutti lolli dhaabbatu hin jiru jecha akka ba'an ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabnu kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.